jalqabanii jecha bilbilanii maal taatee jedhanii nagaafatan baay'ee nagaafatan Oromoo Ameerikaa Kanaadaa ammallee Noorweey illee ijoollee miseensota keenyaa jira Hussein Ahmad faa mucaa jaluu tokkoo fi sabboontuu faa jira naa bilbilanii na dubbisanii jechuudha akkasiin egaa sababa sirba kana sirbattiin aniyyuu miila argadhee si jechuu barbaadeetti laliseen san anu magaala liseenii nu gobanaa sirbeef san anu dubbii miilaa tun gaa jajjabduudha gaa dubbii miilaa tana yoo tuqan bakar waareefaa sammuu keessa nama dhufaa kafaloofaatu sammuu keessa nama dhufaa gaa qabsaa'onni Oromoo hangan qabaanni warreen qabsoo bilisummaa Oromoo irratti miila dhabanii mee akkamiin miilli keessa irraa cituu danda'e miila bitaati moo miila mirgaati? Miila bitaati miilli kiyya lolarratti narraa cite lola kana loluu turree yeroo chaartaraa baanu sanii jechuudha yeroo chaartara bahuuf deemna amma gara kibba bahaatitti deemuuf deemna silaama nuti humniti teenya gara kibba bahaa baaneeti achirraan gara kibbaatitti as dabruudha karoorri ture sagantaan ture akkas ture nuti aga nama muraasa tokko illee hin geenyu nu dura humna baatee kibba bahaa dabarteetu jira amma gaa humnitu sun deemtee bakka deemtuuf san yeroo geessu tun akkaasii itti aantu jedhaniiti murteessanii jiranii kana jaalturqii daadhiifaatu nu waliin jira seenaan isaanii yaadattu amma hin jiru lubbuudhaan abbaan cibra keenya jaalturqii daadhiiti amma achi jiraachuudha muraasa tokkooni kana gantuutu nuuf fide laal bobbaa keenyaa fi sochii keenya quba qaba gantoonni kuni namicha olaanaadha gan namichi kun Tasfaayee jedhama nama Ambottiin dhaladheen jedha gurbaan kun Tasfaayee jedhama amma Tasfaayee kanaatiitu nu keessaa basaasa diinaa ta'ee jechuudha humna keenya kana keessa odoon ta'in duraan an humna isaa keessaa iyyuu ture namichi kun caccabsaa odaa jennaan abbaan buttaa keenya bakka caccabsaa odaa kana isa fidan namicha kana fidan Tasfaayee kana fidan caccabsaa odaa itti aanaa isaa godhan yeroo san shira guddaatu ture tibisa wal xaxee deema keessisaa dheeraadha shira san hogganoota jajjaboo ni waamanii beektaa wayita san hogganoota jajjaboo ni waaman karaa Finfinnee kanatti waamanii kan shakkii irraa qaban akka malee sodaatanii ni waamanii amma Tasfaayeen kuni basaasaadha jechuudha namichi kun leenjisaa jedhama maqaan qabsoo isaa leenjisaadha ammoo maqaan dhaloota biyyaa isaa Tasfaayeedha warra Ambootii jedhe inni informaationa guutuu sochii kana akka humniti tun humna fargaatu humna jabduudha humni teenya tuni akka humniti tuni socho'uuf deemtu informaationa qabaa jechuudha namichi amma gaa yeroo kana nuti sochii amma bariisaa obboroo kana nu bahuuf deemu nurratti baname jechuudha lolli kun nurratti baname gaa bakka qabannee jechuudha amma bakka nu qabsiisanii hatattamaanii jaalturqii fi waaritu jira nu bira isaan lachuutu jiran arraan kana namni guddaa namichi tokkos ni jira nama wayii tokko jira nama hooggana namicha san sirriitti hin beeku waan maqaa isaa amma nam sadii ta'uu isaanii qofaan yaadadha nama sadii nama jajjaboo ta'uu isaanii qofaan yaadadha isaan kun akka bahan isaan kanaaf golgaa goonee karaa banneef jechuu isaan kanaaf karaa ni bannee isaan kun ni bahanii amma nuti lola calqabne amma nuti tasumallee socho'uu dandeenyu jechuudha qabamnee jirra socho'uu dandeenyu dirqama haga rabbii nu lolchiise loluu malee fala biraan qabna nuti amma nuti lolatti teenye ijoolleen bakka qabatanii warri kilaashiidha qabsiisne girnoof sadii qabna muraasa keenya kana keessatti girnoof sadii qabna ani abbaa lammaffaa girnoofiiti itti aantu abbaa girnoofiiti amma qabsiisne ijoolleen bakka qabatanii namicha abboomsaa jedhamu tokko wagganni itti gaafatamaan keenya bakka qabatanii jiranii amma anaa fi mucaan kun asiin qabannee akka mucaan girnoof qabataa gaandutti walitti meeshaa tokkicha qabnaa wal gargaarraa wal jidduutti kan meeshaa tokkicha qabnaa jechuudha amma waggaa bakka qabannu
ani moggaarraan qabanin waa ijoolleen lola fila meeshaan gurgurtaa fi xixiqqaan waliin seenu ta'aa akkuma takka akkasittiin duudanii steeppiidhaan seenanii seennee steeppii keenya qabsiisanii seennee jechuudha. Waggaa lola seennu calqabne lolli calqabame lolli kun sa'aatii dheeraaf deeme. Sa'aat dheeraadhaaf deemee namni kun maal ka waan gantuun fidde ka maaliin sitti waan ati qophii hin qabne waan humna keetti waliiti lolli sa'a dheeraadhaaf deeme dhumarratti mucaan kun wareegamee jechuudha abbaan girnoof keenya kun akka badatti dhahame amma yeroo mucaan kun dhahamu ani harkaan na ajaje harkaan fuudhiif duubatti siqii anamma dafeetiin meeshaa kana butee if duubatti siqee muka xiqqaa wayiitu akka na duuba jira muka kanatti hadheetiin asiin laalladhe yeroon asiin laalladhu halaalaan kan na dhahe kun baazuqaadha halaalaan na dhahe beekte amma yeroodhaan hogguu lama harkisuu kan hogguu lama hoggaan harkisu walumaan kunne battala teenyaa jedhamtu duraan battala qabna battala qotannee qabnu jirra odoo lolluuti baanee battala kana keessaa if duratti baane odoo lolluu if duratti baane amma kun hoggaa asiin hafuu dhufaa walumaan kunne anaa fi miila kiyya sani keessaan bu'e ilaal battala kana keessaan bu'e battala kana keessa bu'u waatu na gubbaarra bu'een sabeetaa waan gidaarri wanii gida kun battalli qotamtee jirti waatu asirra na bu'een seenu yeroo san kopheen iskaarbaa jennuun kophee waraanaa kun amma dhufee bakkaan dhufe kana amma gahee jiru asirraa hirama amma kophee kana qabna waan na gubbaa buukanaan waan biraatu seen amma ijoolleen natti hin dhagaamne kaaba samma hadoode garte nakaasuu dhufan ijoolleen jaallalise mucaa tokko ijoollee takkanii yaadadha nama lama nakaasuuf dhufan yeroo isaan nakaasuu dhufan ijoolleen tunilleen achumatti daaraa taate achi gaani ka hin dandeenye ugaan akkatti ilaalu miilli kiyyaayyuu hin jiru miilli hin jiru amma umaa gochuu hin danda'u miilli akkaanan godhuu waan godhanii sin qabu ni faca'e fuula kana duraani fuuluma suduuda dura odoon tahin cinaacha kanaan na dhufeeti akkasitti facaase miilli facaase kana booddeegaa anillee waaniin harkaa qabuu fi boombii aaraatis ta'e ibiddaattis niin qabaa hagan danda'u achi booda niin aareeyyuu baay'een aare hagaan if beekutti baay'eedhaan lolee jechuudha eegas booda dhufan na bira gahan namni gaamma maaliin si hima gaamma namni hin jiru na bira gahanii jechuudha bakka takkaa jira yoo akka waaqallee maal goonu itti gaddarduun takkaa jira bakka kana gahan kaa wayyaaniin dhufanii akkatti buufatanii shaabiyaadha yeroo san shaabiyaadha warra shaabiyaa kana dhufan kaa akkana buufatanii dhufanii anamma aaree anamma gaa waan hin ta'e haa ta'uu malee waan takkamma rasaasallee ka amrii yookaan sinyaalee jennuun tana malee naafillee nafne boombii aaraatiin amma tokko ifirraa bulookii godhe achi booda gaa amma akkana arkaniin barbaadee waan amma akkana arkanii dafanii na ajjeesaniin barbaadee waan amma jannaani asiin itti gaqqabe ugaan itti gaqqabu alaa fi narsii intala shaabiyaati intalti narsiini wareegamtee taloltuudhaa sanii harka kana irraa faca'e duuba kanaan harka kanarraa hin facaase amma argan gaa bakkaanan jiru argani amma seenan kaa isaanillee dhaa maaltu hafe kaameechaan dachii rabbitu hundumtu dukkanooyte aara malee wanni takkan jiru fi baazuqaan fi deemee gubbaa kana wal shida ifuma isaati wal shida amboolla kana keessaan jira achi booddee anillee ifi wallaalee oduman jiraadhu akkan agan jiru tokko xiqqoo fi yaadadha achi booda yaadadhu kana booddeegaa isaantuutu nakaasanii yeroo sakatta'aa godhan boodagaa dachiin amma gara galgalaayyuu taane galgalaa ammachi nakaasanii yeroo nakaasanii humna biraatirra ijoollee duraan wal beeynu wahittu humna bakka biraa jirtulleen akkasumatti bakkuma adda addaatitti dhoosite beektaa namichi leenjisaan kun bakkuma humniti keenya jirtu marattuu humniti tun sochiirra jirti bahuu fi xarafatti boordaratti bahuu humniti waraana amma gaa guutumatti akkasitti
ijoolleen bakka biraatitti madoolte ijoollee lama mucayyoo sirriitti wal beena ijoollee lachuu mucaan tokko ijoollee weennee qalloo janna jaanii ijoollee weennee karaa onniidhaa kana mucayyoon takka ammoo ijoollee naannaa galamsooti naannaa darakkuu miti dikicha naannaa dikichaati sirriitti wal beena isaan kun miilarra dhadhaamanii wayyaa qaban miilarra dhaamni mucayyootu itti hamtuudha malee mucaan wayyaa qabaa jedha yeroo san amma walitti nu fidanii jechuudha madoo 8 anasti dabalanii isaanis nam lama walitti nu fidanii isaanis wayyaaleen isin afniqa yeroo san shaabiyaan daaraa taate helikoptarii dhufee guree jedhan lubbuun qabu amma gaa yeroo guuran madoo isaanii taan helikoptaraan guuranii taawwan godhanii teenya konkolaatatti nu guuranii jedhan ijoollee konkolaatatti nu guuranii deemanii jedhan yeroo nu ana akka isaan na keessa kaayan hin agarre ijoolleen na hordofuun ture eega fayyinee wal agarre booda walumaan turre jennaani ana hoggaasa keessa keenya ijoollee kana kophatti kaayanii deemanii hoggaa deemanii gara naannawa ciroo nu geessanii yeroo nu geessan manni maqaafaa akka mana fayyaa yaalaa haa ta'u malee hidhaa manni kunaan ijoollee bakka madoon achi dura isaan harkaa qaban jiranii jira madoo isaan harka isaanii bu'an warra isaan bakka isaan itti harkaa qabanii jira ijoollee tana achi geessanii an achi nan geessine hanga akka nama du'eetti na fudhatan beekama kun yoo akkam ta'e yoo carraa chaansii jiraachuu qabaadhe guyyumaa wahiitiin jiraadha malee nama akkasitti jiraatu nuti akka yaadamutti akkaanan ta'e sanitti jechuudha fuudhanii sammaan na godhani bakkitee nama ajjeesanii fi kan du'u deemuu fi kan fuudhanii dhabamsiisanii fi itti walitti shamsanii walitti namni du'u gartee itti ajjeesanii itti guuran achuma fuudhanii na darbanan amma yeroo achi na darban ijoolleen teenyatuun dhaqanii haga guyyaa shanii akkanaa bullee jedhan egaa bullee na arkuu dadhaban beeyta mucaan kun amma na arkuu yeroo dadhaboon gaafannee jedhan ni gaafatan loltoota isaanii kan nama akkanaa kan madoo ta'ee ilfoormiin kiyya adda ijoollee teenya kanarra madoo ta'ee turte intala achi fuudhamte bakka isiin kaamte immoo hin agarree ni duute taate ni jirti taate bakka isiin kaamte agarree nu barbaaduu ni dandeessanii jedhaniin nama hundumaa ni gaafanna jedhan na arkachuu hin dandeenya ammalleen kun ammoo odoo akkana jedhaniiti namni yeroo san akkatti akka malee nama fixanii beektaa oromoo tan akka malee fixan wara ummataa fi dargaggeessaa wantuma hambisaa jiran jirga harargee akka malee xuruuran gaafa san beekte amma kana namni isaanii jalaa bade namni akkanii guyyaa nama barbaadaa jedha bakka namni du'ee barbaadaa kan namni itti hidhame barbaadaa bakka madoo barbaadanii bakka hedduu barbaada intalti takka odoo nama isii barbaaddu mee achi laalladhaa jedhanii oduma deemtuu ani waan akka xarbeezaa akkanaa cittuu wayii takkarra na kaayaniiti jedhan waanuma ittiin na fidan saniin achi na kaayanii achuma na dhiisan jedhan miilli faca'ee sanillee achuma faca'ee anarraa bu'ee lafan buune achuma anarra jiraa kafayyaa qabu kan akkasi garrarraasaniiti san akkasi kaayanii jedhan amman tatituun fuularraa nama laalaa deeman gaa nama du'ee fi nama du'e fuularraa akkanatti dharqee narra buusan akkan fuudha laalaa hoggaan deemu jettee laa raammoo adii kana kashaaf jettuun arga jette kana keessaan laala laallaan ni sossoota jedhe jettee fi hoggaa iyyitu namatti dheedhe nama Yuusuf jedhamu tokko eegasi sirrittiin dhagee namni sun ni ajjeefamee jedhanii tasbeessa nama ogeessa fayyaati amma yeroo ogeessa fayyaa san fidanii dhufani bananii seenani warri dhume ana malee namni tokko keessan jiru nama dhume warri gara nama 9 moo kanaa jedhan amma keessaan jira achina harkisanii ani ni yaada dhabee akka nama abjuu waan boolla wayii keessa yookaan nama fageenya waa dhagahu waan akkasiitiin na dhagahama malee ni dhagahaan na'o wal bisha afaanii waan qaban dubbachuu hin danda'u guyyaa meeqaa kan madaayetti akka inni narraa naqametti ilfoormiin kanarraa muramne wanni takkan taani akka qaamni na iite akkasittiin jira garuu akka nama fagoo boolla wayii keessa waa dhagahu wayii tokkoon jira kana na afaanii waa na buusanii na dubbisan yeroo na dubbisan anniin dubbadhe akkumaan waraana bilisummaa Oromoo ta'e qofaan dubbachuu danda'e
dubbadhee achi keessaa as baasan yeroo achi keessaan as baasanii Raammoo miti gaa waan na qirqirsuun qaama fayyaa kana jala moggaa kana waan sirrii yaadu gurra bitaa mirgaa kiyya kana qaama fayyaa kanaan xiqqoo waan akka waan na qirqirsu yaadadha malee waan biraa yaadadha amma yeroo achi na baasanii namni arge iyye gaa namni dachiin badde gaa amma maal godhan gaa amma miciyyoon kun akkuma akkasitti na agartetti akkasumatti nama fayyaa qabu kan raammayee reeffa keessa jiru akkuma akkasi fiidetti uummata ciroodha yeroo uummata cirootitti dha uummatni sanamma ana caalaa isaantu himuu danda'a wanti an gurbaa tokko Keeniyatti argee gurbaan sanna yaadate naa himee qarta ijoolleen teenyas ni beekan garuu amma kana jiru nama raammayee tokko reeja amma gaa uummatni ciroo haawwanii dargaggeetti namni lafatti nafne ka dhufanii na argan akkasumatti raammooti yaa waliin jira reeya amma qobuma gurra kaatanii ijjanii amma yookaanu amma odoo nuti as jirru amma asitti ajjeesa amma fuunee awwaalla ilmoo namaatti ilmoo oromooti amma asitti jeesa nuti nu kannaa reeffa awwaallan yookaan immoo amma irraa waan gootan godha raammoon tunis akka irraa fayyitu makka qaamni sii furmaata tokko argatu amma maal jaaniin isaani ni sin ajjeefnu ni sirraa waan boonuu sin qabnu karaa dildila hawaashi nu asdabra dildila hawaash warra aabaa'ootu jiru waraan isaaniitti dildila muree wanta waan argachuu qabdanii jaan ammani hiriira godhanii bar hospitaala sanitti bakka hidhaa sanitti hiriira godhan ummanni amma intala takkaa jira haadha qabeenyaati jedhanii yeroo sani sirriitiin maqaa isiitillee dhayimmoo maal nan jechuu turan namni hin beeku amma asitti amma haadha qabeenyaati qabeenya qabdi jedhanii durayyuu makiinaa kannitee janjaal araarsoo wadaa kanafatti wannitti booketti geessite konkolaataa kannitee fi janjaal araarsoo wadaa fa rabbi ramataa gaduuti amma isiin tun dhufte waan hundumaa anaa danda'a waa'ee fayyaa isii ni fayyiti yoo taate anaatu danda'a waan fayyaa isiitti nu fayyamaa jetteeni waan tokko waan biraa isiniif hin hayyamnu raammoo waan irraa dhiqanii waan raammoo qofa irraa dhiqu qofa isinii fayyamna malee waan biraa waan takka isinii hayyamuu hin dandeenyu hayyamamuufi jedhani amma waan itti raammoo san irraa dhiqan qopheessitee jedhan gartee isin qopheessitee amma gaa ijoollee keenya bira na baasanii jechuudha amma ijoollee bira na baasanii raammoo sana kanarraa deemtu ni godhanii miila sin immoo narraa muranii haga quncee xarafatti qunceetu hafee quncee kana narraa muranii narraa buusne akkasuma walumanna jira jechuudha. Kana gaa amma gaa dhagahanii uummanninis dhagahee warri dhaabaa kan silaa jirullee dhagahanii jiranii hogganoonni silaa jiranillee dhagahanii jiranii amma pilaana baasanii achuma akkam baanu jechuudha. Ana qofa odoon ta'in ijoollummaan achi jirtuyyuu akka pilaana nu gargaara akka bahanii horiin qophaa'ee akkaataa pilaanni itti bahee konkolaataan nuun deemuu danda'u akkamitti akka nuun deemu hundumaa qopheessanii pilaana baasanii warra achi keessa dalagu ka Oromooti wajjin walii ta'anii sa'aa qabatanii achiin baasanii jechuudha bakka sanirraa yeroo nu baasanii durbaa anamallee ijoollee durbaa sadii intala caaltuu siyyoo jedhamtu fakkaatu loltuu teenyaati nu duratti isiitu harka isaanii jira dubra keessaa isiitu jira amallee intalti takka nu boodarra karaa naannoo miicataa kanatti maduuftee isiillee harka isaanii jirti takka tanii duraan wal beeynaa na arkanii yeroo tokkotti waliin nu fuudhanii ana booda gara biraa na dabarsan malee jedhesanii amma nu haga kana gaa dubri hagana warri dhiiraatillee ni jira achiinuu kana konkolaataa qopheessanii nu fuudhanii jechuudha konkolaataa isaan nu qopheessanii nu fuudhanii warra sabboontata warri oofullee warra achitti madoo tana gartee miilla kiyya san namaatu qabee deemee jedhan nama ni yaadadha jaarrolee wahiitii jedhanii qabanii deemanii jechuudha akkaratti akka bu'ee nafneef isaa akkasitti nuun deemanii jedha achi miilli kiyya akkasitti madaa'esin jechuu barbaadeeti ammoo eega san bakkitee dhaabni qopheesseeti ture Finfinnee keessa Shiroomeedaa jaaniin naannoo Shiroomeedaa naannoo Inxooxxoo sanii achitti bakka wahii bakka bareeda bakka guddaa wahiitti mana nama sabboonaa wahiitii jedhanii qopheessanii yeroo sangaa wayyaaniin akkasitti quban qabdu basaasummaan tun akkasitti baay'anni
tooftaa baasanii mana san keessatti nu galchanii jechuudha tuuttaadhaan mana san keessatti nu galchanii yeroo achitti nu galchanii madoo bakka adda addaatiitti dhufa gaadhosaadhaan suutatti kan pilaana baasu warra ooraati akka argameeni akka carraan argameen akkasitti nama itti hamtu nama carraadha akka carraati argama achitti wal'aanamuu turreen siin jedha gaashiroo meedaa sanitti wal'aansiin jiru qoricha argachuu hin dandeenyu namni nutti hin seenu akkam du'u magaasanillee bakka itti namni fayyuu miti garuu bakka itti turuu faa danda'an lubbuun faa turuu bakka itti danda'ani achitti cite gaamilli kiyya kan laastii hagaa na wajjin jiraate sani akka addaan faffaca'e sani achitti gaashiroo meedaa sanitti akka ta'amee yeroo longa taami fudhate pilaana kana baasuu isaa bakka itti irraa muranii gartee amma oduma narra jirutti basabbase barqumni gadii sun hundumtu miilli kiyya kan itti rukutame jilbaa ol ilaal tafatanaa ol tafa guddaa kanarratti cinaachaan baasuqaadhu cinaachaan seenee addaan facaasee kute laalamma odoo narra taa'u wanni tokko furmaattiin wanta hin jirre oricha hirriibaa qofan akkannan marfeen akkannanii jedha waan akkannan jaataban akkanani hin iyyine jechuudha kaa'u ni tortoree rakkadhee maal jedheetis himaree bade amma sanii akkanani hin iyyine qofa qoricha hirriibaa kana marfeedhaan natti kan nu jedhan shiroo meedaa sanitti kana booddee 24 hour akkuma nama du'eeti kan ciisa garte miilli kuni goggogee kajalaa qubni kun goggogee jaan ijoollee teenyaan naa himaa bara goggogeeti jaan akkasi ciisee ifumaa bubu'uu calqabee jaallaa qubnummaan miila kiyya kun qaamni kan tortore amma kana namni wahii tokko amma dhukkubni kun dhukkuba ta'e dhukti hundumtuu deemtee keessaa dhumte dhukkubni kun gara sammuu deemeeti booda maraachuu fa'aa mala sammuu isiidhaan narbii fa'aa tuqee waan biraa fa'aa ta'uu malti pilaanni haa baafamu jedhee namni wahii achiin gaayyu prosesa yeroo dheeraa fudhate gaa hospitaala argachuu hin dandeenyu namni achitti nu argee nu yaaluu danda'u hin jiru akka malee rakkoodha akkasitti gaaf pilaana baasanii namoota Xuqur Ambassaa keessa hojjetanii jiru warra sabboontota amma intalti takka as jirti eeriyaan hin jiru kana London kana jirti maqaa dhawuun barbaanne maleedha isiifaan isin sister gaa nama warra yeroo san sister maal jedhanii kana nama jabduudha intala Wallaggaati ammallee namichi tokko jira nama Arsiiti nama gara Asallaa kana doktora cimaadha innillee isaani wajjin mari'atanii bilisuu qarqaaraa jedhaniin gaa amma nama lubbuun jiru siin lubbuun ni jirti ammoo qaamni irratti tortore muramuu qaba muramuu hin dandeenye asitti illee namni muruu danda'u hin argamne kanaaf irrumaanuu fuudhaa jedhaniin gaama jannaan pilaana baasanii guyyaa akkanaa sa'a akkanatti odoo namni hin beekin odoo namni hin beekin ana rakkatanii carqiinatti hidhuudhaan mataan kiyya afroodha ijoolleedha ijoolleen mataa afroo shaashii natti hidhanii maal godhanii xaaxaa meeqatti gaa afaan amaaraa kanallee baay'een danda'u fuudhanii achi nageessanii jechuudha. Wanni ani irraanfanne intalti gaafa san reeffa san keessaa na fuute na jala giddeen waliin irraanfadhe. Intalti gaafa sanii reeffa nama 9 san keessa kan jiru ana achi keessaa rabbiin anumaaf ergeeyyuu jedhanu isin akka jetti. Na waliin haga Finfinnee haga Shiroo Meedaa sanillee waliin deemteeti arguun qabaa jetteen waliin deemtee hospitaala gugaa Xuqur Ambassaan sanillee na argamellee mana hospitaala Xuqur Ambassaan sanillee isiitu na waliin dhaqee jechuudha intala san intala warra miiccataati isin amma akkasitti bakki san na argamtee waan si ajaa'ibu arrumaan tana nageessanii achi bulee ganama silaa miila kana irraa muranii darbanii silaa hodhanii mitiire bakka dhufa yaake maarre hodhanii hodhuu san dhaqqabuu dadhaballa. Qaata information argatanii na jala dhufan dhaqqabuu dadhaban hodhaasan. Dirqetti achi jiranii yeroo isaan silaa na baasuu deeman dhuftee jirti jechuudha. Wajjaniin qaata information qaata argatte. Fuudhanii konkolaataa keessa na kaa'aniiti konkolaataa kana keessa gubbaan konkolaataa san nu jala nu hafarsanii paarkii na godhan paarkiin bulee jechuudha. Ala paarkii na godheeti itti bade. Bakka konkolaataa itti tolchan akka waan akka garaajaatti jedhani
bakka akkasii san konkolaatuma san keessa na dhiisee deemee mucaan san achuma keessa na dhiisee deemee badee bulee ganama isaa yeroo deebu ani hin tuqamne ammallee nan agarre kutte isa hordofaa achi bulee achi ganama isaa dhufanii nagalchanii manatti doktoroonni tokko jiru amma tokko biyya Awurooppaa kana jira jedhanii tokko ammoo bakka inni jiru hin beeku doktor namarraa jedhanii nama dhihaati bakka inni jiru hin beeku isaan kanaatu eegas booda achitti hodhamuu hin dandeenye asitti jechuudha madanzajaa'uu naa godhanii maal godhanii hamma tokko xiqqoosiidha na qarqaaranii akkasumatti hafeeyyuu miilli akkuma uquratee addaan faca'ee maal jedhetti akkasumatti hafee sin jechuu barbaadeeti akkasitti cite